Akkam jirtu maatiin chaanaalii Mikootiin nagaa keessanii nagaa kiyya waaqayyo nagalatu harmoo barumsa biraadhaa walitti deebinee ragaa kunoo sadura garuu warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaasii bukkeedhaan tuqanaan tokko cuqaasuudhaan ol godhadhaan isiniin jedha. Please viidiyoo kana share godhaa, like godhaa, nama biraan geenya bira geessaa nama baay'ee fayyaduu danda'a. Amma gara viidiyochaatti dabarraa na wajjin tura. Tole gaarraa wanti isin agarsiisu kun aappii kanadha jechuudha. Aappiin kun faayidaan isaa nama diishii hojjetu waamin yookaan faayindariin fayyadamin aappii kana qofaa fayyadamuudhaan diishii keenya karaa salphaadhaan karaa itti sirreeffannu jechuudha. Amma gara aappichaatti seenna. Kunoo gaafa seentan kanas ni fidaa. Kunoo si kana agrii gootanii let's go gootu. Asitti wanta ni isin gaafatu wanti ni isin agarsiisu steepii akkaataa itti fayyadama aappichaa sanatti agarsiisa. Yoo dubbisuu barbaadan dubbisuu dandeessu, yoo barbaadan ta'es gara gadiitti Skype gootanii dabartu. Kunoo gaa sanaan booda iddoo kanatti isin dabarsaaf keessaa wanti isin filattan si halluu walloo gootu. Tole gaa kunoo erga halluu gootanii fi raattanii asii saatalaayitii filadhaa isiniin jedha. Saatalaayitii barbaadan filachuu dandeessu. Ammas numatti agarsiisuudhaaf Naayilsaatiin filadha. Isa argachuudhaaf immoo kunoo gara mallattoon sarchii jirti jirti taatettanii yoo barreessitan argachuu dandeessu. Kunoo filadhee jechuudha. Bakka isin jirtan naannoo isin jirtan kunoo akkasitti fudhatee jechaadha. Karaa inni irra galagalu isinitti agarsiisa jechuudha. Aappiin kun baay'ee aappii namatti toludha. Kun karaa Naayilsaatiin irra galagalu jechuudha. Bakka hin jiru kunoo Naayilsaatiin asirra galagala jechaadha. Karaa qallaaliidhaan akkasitti argachuu danda'a jechuudha. Saatalaayitii biraa yoo barbaadan ammas al tokko booddeetti deebi'uudhaani. Kunoo asitti deebi'uudhaani NSS 12 yoo barbaadan kan Itiyoosaati haaraa ba'e jechuudha. Kunoo asirratti NSS barreessitu. NSS 12 argatteeta kunoo. Kanaan booda gara inni irratti galagaluuf jechuudha. Kunoo akkuma argitan gara salaarraa faallaa fidee inni salaa gara kanarra ture. Inni kun immoo ammas akkasirra argamaa jechuudha. Karaa salphaatiin karaa aappii kana fayyadamuudhaan sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Har'a barumsaan isinii qabattee fi kanuma akkasumatti tolee abdiin qaba. Viidiyoo kana like godhaa nama biraan geenya bira geessisaa. Please waan biraa fidannee dhufa har'aa. Torban sanbaduraadhaan viidiyoo haaraa isin biraan geenya. Like godhaa viidiyoo kana. Amma viidiyoo biraadhaan walitti agarruutti nagaadhaan naa tura.